Anko kennaa jabaadha. Ani erguma silaa yerootti teessee rurruu qabtu naan taane kennaa jabaan maal as jalatti dhossitee baata. Maali mistu dhugaan isin angatii amma kana eenyuuf kaffaleen beekan isiniin nama guddaa kabajee liqeeffadhe waan isin ajaa'ibu immoo. Nan ilaalaati. Maal akkamitti ilaaltu uummatatu ilaaluu qaba dura isin kabajanii dhufanii uummatatti agarsiiseen ergasii isin argitu. Gamu. Uummata naaf jedhee dhufeeti dura natti agarsiisi nama nu hojii keenya nama. What a generation. Cidha koo irratti araqee fudhattee dhufta. Anaa dhugee machaa'ee karaarra kukkufaa deemna argite. Mistu dirqamadhaa nama fuudheef waan akkasii kennama guyyaa jalqabaa maal taatanii. Ija kee dhabaniiti. Adeeraa obsaanis akka nagarree hirkoonis akka nagarree si haadhossaniiti baran. Deemi taa'e yeroo biraa haasofnaa naafate. Egaa ergaa gabaabaa qabu waan natti mantu jira. Namoonni nyaatas ta'e dhugaatii waan gati jabeessa fidanii dhuftan hundumtu hin barbaachisu kennaanii jedhan hin barbaachisu hin barbaadu jedhan anumatti kennaa. Akka ijoollee waggaa 18 gaditti nu ilaalaniiru isaan. Anaan quunnamaa dhumarratti. Taphataa.